dirratti argamtan akkuma wantoota furdiftoota Oromoo hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamni fi isinaa qabu irra deebi'e. Yoo isinitti tole ammoo torbaanitti guyyaa tokko qabadhee isinii dhufa jechuudha seenaa qissasa kana. Qissaan kuni waan tokko waan numa beeynurraa waan silaa haaraa osoo hin ta'in waan silaa ofii keenya dura beeynu waan barumsa ammoo itti fayyadamuu dhabuudhaan baay'ee takka umriin keenya dhumatutti jiru jechuudha. Irra caalchisaan irra nama yaachisaan ammoo waan beekan osoo waa beeytu itti fayyadamuu dhabuudhaan umriin keenya dhumatutuyyuu miidhaa guddaan irraan ga'utti hagammaa jiruun teenya duubatti harkifamutti jirti. Irra badiin ammoo san irra namni waan beeyne waa barataa ka waan beeku ammoo ka osoo beekuu waan saniif fayyadamuu wallaala dhiifama wajjin yeroon isaatu yeroo hundaa inni namumaa gad ta'eeti hafa jechuudha. Maaliifi namni waan beeyne waa barataa ka beekaa ufi jallatee yookaan ka beekaa ammoo itti fayyadamuu dhabee yeroo hundaan baratu jechuudha. Maaliifi osoo beeku jallatee duraa kana waan ta'eef waan afaan wallaalchise hunda afaan itti nu haa godhu inni hin danda'a jechuudha. Baditeenatu waan hundi jabeessee duniyaallee nutti jabaattee ta'a akiraa silaafuu akiraadha waan hundaan as geenne jechuudha walumaa galaan. Qissaati yaachiseen jechuudha. Qissaan maal jetti? Namtichatu taajira ture haati manaa isaa ammoo nama qalbiin xiqqoo rahmata qabu jechuudha. Seenaa namni hundi beeku garuu ammoo wal yaadachiisuudhaan yookaan ammoo barumsa beekumsa xiinxallaa irraa fudhata namni. Jedhee isiniif kaleessu jira walumaa galaan yoo isin tolte subscribe like share gochuun dagatina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, seensi seenaa kennaa tichetu taajira ture taajira guddaa ture naggaadee cimaa ture jechuudha walumaa galaanii abbaa qabeenyaati jechuun ni dandeessa. Kanaaf ammoo haadha manaa isaatiitti qallabbii makana seeraan geessee ittiin kennuu nyaatuu fi qonqoo fi irraa kaasee jechuudha jabeessee hin nyaatu. Guyyaa tokko akkasitti dujaaja isaa lukkuu bitee maaraqanuu tolcha seeraan ofirraa nyaanna jedheeni haadha manaa isaati himee tole jettee haati manaa isaa akkasumatti maaraqa dujaaja waan inni irraa barbaade guutuu yoo gootee kaatee gadhiyeessituuf kadhattuu wayi balbala dhooftee waan rabbi rahmata sii godhe irraa rahmata naa godhi jetteen. Yeroo kana balbala isa jalaa banee injiru deemin ana biraa miti ka rahmata barbaadan jedhee balbalatti cufe jennaan osoo inni balbala hin cufin rabbi rahmata sii haa godhu rabbi sii haa dhiisuma jedhee ofirra deebise jechuudha. Jecha kana osoo inni hin fixatin ammoo dafee balbalatti deebise. Haati manaa isaa ammoo xiqqoo rabbiin qalbii rahmata qabdi. Maaf waan kenniniif wanuma xiqqoo maaf ittiin kennin osuma ruubii dujaaja lukkuu tanarraa ruubii mamaa ittiin kennin jennaan. Maratte akkas taanaan lukkuu guutuu kenniifnaan hin jetture jedhee lollolee hin jechuu walumaa galaan. Yeroo akkana jedhee loluuni tamam erga akkana taate ammoo jechuma gaarii maan jedhini nima jettee waan gootu wallaaltee silaafuu jaarsaa olitti amriin biraan jiru. Osoo akkana jennu guyyaa muraasatu booda akkasumatti rabbiin godheeti mahalliin isaa bakka itti nigdiidhaaf meeshaa itti naqatu gubatee ibiddi ka'ee naannoo sanitti ibiddi ka'ee meeshaan isaa guutuun gubate. Fuula naasuutii fuula aarii qabuun haadha manaa isaatiif deebi'ee ittime jechuu walumaa galaan wanti takka qabeenya kiyyarraa namni akkanatti gubatee akkana waan qabu guutuu akkasii kasaaree ibiddaan jedhee ittime yennaan rabbuma irratti obsi. Mata rabbi irraa garaa kutatiin guyyaa tokko rabbiin yookaan keeriin bakka sii buusuun malaa jetteen afaan nagaatiin jennaan dhagaye namitti nana. Haga gaafa rabbiin keerii san dhufee bakka naa buusuutitti ati deemi xalaaqeera agarsi dhiiseera deemi gara mana keetii jedheen jechuudha. Akkasitti isaan adda bayan. Akkasitti erga isaan adda bayanii ammoo nama rabbiin rahmata isaa qalbii isaa keessa kaa'etti heerumte jechuu jaartiin sun. Yeroo kana miskiinallee rahmata godhaa ni sadaqataa osoo akkana jedhu guyyaa tokko kunis akkuma aadaa namni nyaata babbareedaa godhatee guyyaa takka nyaata babbareedaa godhatu akkuma kaafa duraanii yeroo dujaaja bitee itti kennee maaraqa gootee nyaachuuf qophaa'an namni balbala dhadha'ee jechuudha. Namni balbala dhadha'ee jennaani balbala jalaa banee kadhattuutu balbala dhadha'ee waa itti kennii jedheen ol deebi'ee jaarsi isii ka haarawaa kun. Akkasitti yeroo gadi baatu
kadhattuu argite kadhattuu san immoo dujaa roobii irraa kennitee fi imimmaan ija keessa mammare ol deebite jennaan maal taatee haadha manaatii kabajamtu maaltu akkana si boociise maaltu akkana si gaddisiise jedhee gaafate jechuudha jennaan ani amrii rabbiitti ajaa'iba natti ta'e ka guyyaa tokko osoo yeroon oolteen bulin hundaafuu jaza addaan deebisuma jetteen isiin maali isin kana himii jedhee gaafate jechuudha jaarsiisi akkasitti namni amma kadhatee qaba amma balbala dhawuun eenyu beektaa jetteen jaarsa kiyya ka duraaniiti jettee itti himte jechuudha jennaan inni illee maal jedhe yoo inni jaarsa kee ka duraanii ta'e ka gaafa duraa dheessunoo eenyu beektaa jaarsa kee ka ammaatti meedheen subhaanallahi akkaataa jiruun itti jijjiiramu guyyaa muraasa keessa jechuudha osoo oolteen bulin kanaafuu seenaan yookaan qissaan kiyya sumarratti dhaabate garuu ammoo as keessaa maal fudhannettanii yoo laaltanii guyyaan ooltee osoo hin bulin jazaa waan dalagattee dacha'an siif ni deebifti kanaaf ammoo haga dandeenyuun ammoo bakkuma hundatti waan dandeenyuun qalbii unkaan xiqqaatee yoo dalagachuu yoo harkaa fi kennachuu dadhabnes yoo harkaan ammoo deemnee humnateenaan waan gaarii dalaguu dadhabne arraba keennan waan gaarii qalbii teennan waan gaarii haa niyyannu walumaa galaani rabbii nama sannu haa taasisu ammoo nan ajaa'ibina hadha sheeka eessa baye aalimni hin jedhina tuni seenaa namaa himu jira malee seenaa tiyyaa miti walumaa galaan jechuudha kanaaf ammoo kitaabarra waan jiru miti kun waan seeraan taarikarra barraa'e kanaaf ammoo kabajamtoota furdiftoota kiyya asumaan warri seenaan akkanaa tokkoon torbaan keessa guyyaa tokko nuuf qabadhu koottattanii lakkoofsa tokko asumaan ammoo warri isinitti tole asumaan nusus chaanaala kana subscribe godhin illee akka hin baane asumaanii isin gaafadha karaan hundi roomatti isin geessa karaan roomaa ammoo karaa chaanaala orooditti isin geessu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.